sagantaa tola ooltummaa kanarratti hoggansi magaalaa olaanoo fi hojjettoonni dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa magaalaa Adaamaa qooda fudhataniiru. Hojii gaggeessaan dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa magaalaa Adaamaa obbo Ahmed Abdul Jaliil yaada addatti raadiyoo EBS'if kennaniin dhaabbanni tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa magaalaa Adaamaa hojii tola ooltummaa irratti hirmaannaa taasisaa turuu himuun bara darbee qarshii miliyoona 5 hojii tola ooltummaa raawwachuu dubbataniiru. Dhaabbanni keenya bara dabre kana gara miliyoona 5tiin tajaajila hojii tola ooltummaa hojjeteera. Gara kana duras hojjetaa ture. Ammas hojjechuu isaa ittuma fufa. Ijaarsa manaatiin dura nuti hojii tajaajila tola ooltummaa kan jalqabne namoota harka qalleeyyii ijaarsa guddaa, maanguddoo, ijaartii guddoo siree irratti hafte bishaan mana isaaniitti galchuu irraa jalqabne. Ijoollee haadhaaf abbaan qabnee fi manneen barnootaa keessatti daftara, uffata, boorsaa waan garagaraa bituudhaan tajaajila akkasii jalqabne. Bara itti aanee bara 2014 irraa jalqabee mana harka qalleeyyii yookaan immoo namoota humna hin qabne ijaaruuf suphuu irraa jalqabne. Bara kana immoo mana 2 karoorfanne mana tokko kutaa magaalaa Boolee keessatti ijaarree xumurree jirra. Maanguddoos waan hunda guunnee fi galchinee jirra jechuudha. Amma immoo kanumas kanatti aansinee mana 2ffaallee ijaaruu qabnenne karaa bulchiinsa magaalaatiin waajjira gandaa kutaa magaalaatiin taane mana harka qalleeyyii irra rakkoo keessa jiru keessaa filannee gara hojii kanaatti dhufnee jira jechuudha. Hojiin tajaajila tola ooltummaa bara 2016 cimee kan itti fufu ta'uu kan himan obbo Ahmed dhaabbanni tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa magaalaa Adaamaa hojii tajaajila tola ooltummaan suphaa manneen harka qalleeyyii fi hojii tajaajila bishaan galchuu irratti qooda fudhachaa jiraachuu dubbatan. Bara kanas akkasuma jechuudha. Bishaan harka qalleeyyii irraa jalqabee mana hiyyeessaa daftara barnootaaf ta'u iskiriptoo boorsaa uffata ijoollee waan akkasii kanarratti xiyyeeffatee hojjetaa jira. Irra caalaa ammoo bishaan lubbuudha jenna. Bishaan nama hin qabneef humna hin qabneef rakkataa mana isaa taa'uuf gandara deemnee adda baasnee bara kanas yoo xiqqaate gara nama 350tiif galchuuf karoora qabannee jirra. Kun ittuma fufaa bilisaan galchina hundumaa jechuudha. Kana ammoo caasaa gama lamaatii waliin tokkoffaa caasaa gandaa waliin hojjenna. Lammaffaa dhaabbata keenyarraa koreen gadi bu'ee namni dhugamaan rakkataadhaa mana isaatii isuma keessa jiraataa kan jedhu kan adda baasnee qulqulleessinee gandarraa xalayaa barreessifne game keenyaan bilisaan dhufnee tilmaamnee bishaan galchinee fi ji'a ja'aan akka inni kafalatullee gorsinee jechuudha. Bishaan galchuun qofa gahaa miti. Ji'a ja'aan birrii qabu san seef godhatee kaffaltii isarraa barbaadamu san akka inni kafalaa of jiraachisuuf deeggarsa garagaraa fi gorsa garagaraa kennaa jira. Itti aanaa hojii gaggeessaa dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa magaalaa Adaamaa obbo Kaasaa Bakuraa yaada kennaniin suphaa manneen harka qalleeyyii baasii qarshii 400 raawwachaa jiraachuu dubbatanii nama rakkoo keessa jiru tokko rakkoo keessaa akka bahu gargaaruun nama gammachiisa. Rakkataa bira dhaabachuun akka namoomaatti hunda keenya irraa waan eeggamudha jechuun obbo Kaasaan dubbataniiru. Isaanii baay'ee galoon manarraa balbalaan itti seenee hedduu rakkachaa turan ilaallee akka namaatitti immoo nutis akka dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa magaalaa Adaamaatitti hamma humna keenya waan dandeenyuun deeggaruu qabna jennee hojii gaarii waaqayyollee jaalatu kana gadi buusnee har'a gaggeessitoonni keenya kutaa magaalaa akkasumas daayirektaroonni dhaabbata keenya hundi isaaniitu haamilee guutuudhaan mana kana jalqabsiisuuf iddoo kanatti argamnee jirra jechuudha. Hojiin kun baay'ee kan itti gammanne hojii akkasii namoota mana akkasii keessa jiraatan kan arguu keenyaan baay'ee gaddinee jirra. Gadduu qofaa miti immoo tarkaaffis akka fudhan akka dhaabbata keenyaatitti dafnee tarkaaffii fudhannee guyyaa argannee irraa dhugaa himachuuf rafneen bullee baay'ee yaadaa turre. Amma immoo meeshaa ijaarsa kanaaf barbaachisu hunda isaatuu guunne guyyaa har'aa kana jalqabsiisnee jirra. Yoo waaqayyo nu gargaare guyyaa gabaabaa keessatti torban 2-3 hin caalle keessatti xumurree mana kana abbaan keenyas akka gammadan gochuuf qophii keenya xumurree jirra jechuudha. Jiraattonni magaalaa Adaamaa aanaa badhaatuu keessa jiraatanii fi suphaan manaa taasifamaa fi jiru yaada raadiyoo EBS'if kennaniin dhaabbatichi nu yaadate gocha eebbifamaa kana raawwachuu isaatti gammanneerra jedhan. Hojjettoota dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa magaalaa Adaamaaf galata qaban ibsuun rakkoo rooba gannaa wal qabatee irra gahaa ture jalaa akka bahan abdii qaban dubbataniiru. ወቅት ይሁን ወቅት ኦሮሚያ ይሁን ለካ ወቅት መጥቷል ወይ በአፈራዶ ደቀበት ሰው ስለካ አለ ወይ ለካ ሰው አለ ወይ በጣም ነው ፈጣሪ ጧትና ማታ በስጁዴ በጣም አልቅሼ ለፈጣሪ ጥሩ ነገር ይምጣ ይሄ ነገር አይጥፋብን እኔ ደረሰ ሁሉም እናት ይድረስ ብዬ እኔ እውነቴን ወላሂ
ታላህ ጋራ ነው ንግግሬ አያጥፋብን ፈጣሪ አያጥፋብን አላህ ያድምቀልን ያሚናን ቤት አላህ ያድምቀልን አላህ ሁላችሁም የመጣችሁበት ደግ ጀዛችሁን አላህ ይዛችሁ ምትሄዱ ወንድ አላህ አርጋችሁ